qabu waan godhu wallaalee waan dubbatu wallaalanii ummata kana akkamiitiif duuba deebisnaa waraana nutti as deemu jiru kana waraana TPLF fi waraana abaa'oodha akkamiitiif duuba deebisnaa akkamiiti gara gallaa dubbiin isaanitti akkanatti walitti dhufnaan waan dubbatan dhabanii sodaacha keessa deemanii waan ummata kanaan if duuba deebisnu ummata Oromoo kana onne isaanitti amma horomtee maaliif waraanni abaa'oo karaa lixaanis bahaanis karaa hundaanuu qabatee jira Finfinnee seenuu qofaa tafe daqiiqaa guyyaa lama guyyaa takka keessa Finfinnee seenuu deema jechuudha maaliif jaarmarroon isaan jaarmarroo waan jaarmarroo joogizee dhaga lubbuun asitti isaan galti jechuudha innaa sodaa asitti isaan galti maal goona akkam godhu qabna eenyu galaafatu qabna eenyu ajjeesuu qabna eenyu ummata Oromoo kana gadoo qancarsina eenyu ajjeesnee ajandaa ka jijjiiru eenyu ajjeesneeti kan ummata kana usiisisnu eenyu ajjeesneet ummata kana ka gadda keessa neeynu jaaniiti deemanii ajjeesan jechuu Abukaadoo Jawaar Mohammad amma sa'a 3 dura online kanarra ture jechuu amma reefuun tan share godhee ture waan waan Tigraay fi waboon irratti wal galte waliif galte share godhee ture amma maaliif wanni kun waan isaa ta'e waan ta'eef share godhee akkamitti wanni kun share ta'a akkamitti wanni kun godhamaafi amma ajjeessa jechuuti biltsiginnaan jechuu biltsiginnaan nu qancarsaa jirti biltsiginnaan nu jeesaa jirti jechuu biltsiginnaan arraa akkuma nu jeessanitti naftan kaayyoo keenyarraa if duuba nu deebistan isin kaayyoon keessan ummanni Oromoo kara tokko qabatee jira amma kara waraanaan deemuu deemnama karaan kara qawweeti kara tokkoon dhaabbannee deemuu deemnama waraanni abaa'oo bahaanis lixaanis kara shawaanis qabatee jira gujiidhaanis booranaanis kara hundaanuu qabatee jira jechuudha amma isa Abiyyoot Kaasaayee Xamanja aangoorraa akkana gafuudhanii lafa kaa'u qofaa tafe saniif ummanni kun maali jijjiiraa jira kan akkamittiin ajandaa uumaa fi maal godhu qabna biltsiginnaan guyyaa guutuu itti waliigalteeti amma galaafattee jechuudha kun immoo kaayyoo Oromoo if duuba hin deebisu wanni isin arra raawwattan daranuu akka amma dhukaasni amma eegalamu godha daqiiqaa kana keessatti akka Finfinnee quba takkaan dhaabbamte hulaa mootu araa kiiloo eettan kana hanqa cuftanii lubbuun isinitti asi deebuu teessi jechuudha amma dhukaasa eegalame jechuudha amma maramtan ganaa mititi amma maaliifi namni tokko isin if duuba deebisuudhaaf rifachiisuudhaaf Oromoo gaddisiisuudhaaf Oromoo cabsuudhaaf kaayyoon keessan isin hin taane nama ajjeesuun onnee nama keessatti hora malee nama ajjeesuun nama gadin cabsu jechuudha isin biltsiginnaan sammuun keessan hin dalagu jechuudha maaliif sammuu hin qabdanii warra horiidha jechuudha nama akka keessanii horiidha isin horii isinirra wayyaa horiin isinirra wayya horii maaliif ummata kana maaliin gad cabsina ummata kana maaliin gad usiisna ummata kana akkamitti maal ajandaa baasuu qabna maaliin isaan akka nurraa usan godhuu qabna maaliin godhuu qabna karan deemuu hin qabu waan ta'uu hin qabu karan seenuu hin qabu Abiyyoot Kaasaayee Xamanja bikka deemuu hin qabu biyya takka Yaman deemuu hin danda'u Abiyyoot Kaasaayee Xamanja Yaman Suudaan deemuu hin danda'u biyyi hundinuu akkatti isa qabattee jirti akkatti ijaarkaa isaan fedhan eessa deemuu qaba ummata kanarra eenyurraan ajjeesuu qabaa arra ajjeesan jechuudha amma bar sa'a 3 dura taarika akkana addunyaa kanarratti hin dhageenye nama sa'a 3 dura online irra jiru galaafattee biltsiginnaan jechuudha kun immoo waraana adda bilisummaa Oromoo if duuba deebisuu lakin ummata irratti ummata yaaddoo naineet ummata qancarsinaaf yaada keessan yoo kana yaaddan taate hedduu dogongortan hedduu maaliif ajjechaan hamilee namatti gooti ajjechaan if dura nama barsiisti malee if duuba nama garsiistu maaliif ani waan nu jeestaniif waan nu quncarsitaniif waan asiin nu cabsitaniifin halkaniif guyyaa ummata kiyyaaf dhaabbadha jechuudha maaliif if dura malee if duuba hin deebinu if dura kana booda Abiyyoot Kaasaayee Xamanja meenuu malaaltan ummata Oromoo Abiyyoot barana taarikni isarratti dalagamuu deemu taarika addunyaa irratti hin jirre abbichuun keessan taarika addunyaarra hin jirreetti dalagama barana riikardiin idda gabrummaa buqqisuudhaaf ummanni Oromoo kara kaabaanis kara kibbaanis lixaanis hundaanuu dhaabbatee jira jechuudha ajjechaan Hacaalus ajjeestanii jirtan Hacaalus ajjeestan meeqa ajjeestan ummanni Oromoo humaa sodaatu arras borus sodaa takka sodaa ajjecha waa meeqa ajandaa jijjiiruu hin dandeessan
abbaa feetan waan feetan gootanillee kaayyoo uummata Oromoo kan carsuu hin dandeessan. Uummanni Oromoo arras boorus kaayyoo itti deemeef qaba. Kaayyoo san galmaan ni gaata. Abbichuun numa kufta. Maaliif waraana 100 takka waraana 100 takka caalu juuntaan jalaa fixxe jechuudha. 100 takka caalu irraa fixamee waan waraana itti ba'uun waan itti dubbatu waan takka wallaaleeti joollee xixiqqoo ganaa bar joollee jeelii mataa isaanii firiizii godhachuu eegalte joollee xixiqqishoo wal dhungattee hin qufne karaa waraanaa qajeelchaniiti akkasi jaarmarroon joollee xixiqqishoon tun maal jee waraanni adda bilisummaa Oromoo walitti qabee joollee tan akkana bika takka kaayee jechuudha. Akkatti joollee xixiqqishoo waxaxee ilmoo 16 fi ilmoo 17 18 fi ilmoo xixiqqishoo walii guurtanii deemuu jirtan. Ilmoo yoo dhukkaasa dhageesse bari siree jala seentu jechuudha. Isin jechuun bar warra kaleessa akkasi gabbee Finfinnee irra guutan sun yoo dhukkaasa takka dhageessan bar siree jala seentanii. Siree jala seentan yoo dhukkaasni tokko duuje warra siree jala seenu warra sodaata warra gizee jaarmaroon dhufee jiru min nark min liyaas min laamxa min laadir geettanii bara. Jaarmarootu isinitti dhufee jaarmaroo gizee kudhan ajjeessanii kudhan kaastantu isinitti dhufee arra fuutanii gadda uummata Oromoo gaddisiistan deebistanii jechuudha. Madame ka walirraa qabna አብዮት ካሳዬ ጠመንጃ አረስቲኒማ ቦሩስቲማ አንተ ያለክ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። አንድ ያለክ ምንድነው? ስልጣኑ ለቀ መውረድ ብቻ። ገባ? ስልጣኑ ለቀክ መውጣት ብቻ። ካለህበት ወዴትም ሂድ እስራኤልም ሂድ የትም ሂድ ስልጣኑ ለቀክ መውጣት ብቻ ነው የቀረ። ሌላ ምንም የቀረክ ነገር የለም። ምክንያቱም ከጃርመሮ ጋር መጫወት ማለት እንትን ላይ ፎቅ ላይ ቆሞ ፎቅ ላይ ወጥቶ ራስን እንደመፈትፈት ነው። ራስን እንደመፈትፈት ነው። ፎቅ ላይ ወጥቶ ከጃርመሮ ጋር እቃለዳለሁ ከጃርመሮ ጋር 2 3 እላለሁ ማለት ፎቅ ላይ ወጥቶ ራሱን እንደመግደል ሰው ነው የሚቆጠረው። ስለዛ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሁሉ ነገር ይጀምራል። ጦርነትም ሁሉም ነገር። ስለዛ ያለቅ አማራጭ ይሄ የፍራቻ ምልክት ነው። አሁን የጀዋርን ጠበቃ የገደልከው የፍራቻ ምልክት ነው። ስለፈራክ ነው። ምን ላድርግ ምን ላምጣ እነዚህን ህዝብ እንዴት ነው ዝም ማረጋቸው? እንዴት ነው ትግራይና የጃርመሮ መከላከያ እንዴት ነው አንድ የሆኑት? እንዴት ነው ወታደሮቹ የተስማሙብኝ? እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ ነገር አላምንም አልካ። እንዴት ይሄ ነገር ይወሰድልኛል? ይሄን ነገር ፈጠርክ። ይሄን ፕሮፓጋንዳክ ይሄን ነገር ፈጠርክ ዛሬ ማለት ነው። እኔ ምነግርክ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። ስልጣኑን ለቀውጣ። ስልጣኑን ለቀውጣ። ከዛ ውስጥ ሬሳክ ሳይጎተት ስልጣኑን ለቀቅ ውረድ። እነ ጀዋርን ልቀቅ። ይሄን ብቻ ነው የምሰጥክ። ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት አንሰጥም። የኦሮሞ ህዝብ 1 ሰዓት ላንተ አይሰጥም። 1 ሰዓት ይበዛባል። 1 ሰዓት ይበዛባል። ገባክ? ምክንያቱም አንተ ማህይብ ነክ። አንተ ምንም ዶንቆሮ ነክ። ይሄ ማረግ እነዚህን ህዝብ እንዴት ነው ዝም ማረጋቸው? ምን ልፍጠር ምን ላድርግ? ብልጽግና ወጠረማ ወልተ ጉያ ጉቱ ዱፉ ቀበቹ ደደብደ ዱፉ ዋን ብራሚዲ ዱፉ ቀበተኒ ቀበቱ ወለለ ወጠረማ ኦለን ጉያ ጉቱ አከነ ጎለቻ ወለለ አከምታማ ማል ጎዱ ቀምና አከሚ ኩንቶ እናይ አንጋሳን በርጀቹን አንጋሳን አንጋሱማን ኩኑ አጀንዳ ጅጅራ አጀንዳ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ከኑ ነማከሲቲ ኢኒኑ ባቲ ሜከ እንጅሩ ጊዜ ረኮኑ ማምተላ ላይፊ ፊጌ ዱፈላል ፊጌቱ መዲዲቼ ላይፊ ዱፍ ማል ዱብ ሄመመ ዱቢ ዋን ያኔ ፊ ዋን ገያሱ ዱበቴቱ መዴም አጀንዳ ጅጅራ ደብልጽ ወኑማን አንጋሱማን ሲላልተን ኩኑ አን ጊዜውን ተና ሄከደ ጊዜ ዱቢ ረኮኒ ሲንት ኢሳኔ ዱፍቴ ፊጌቱ መዱፌ ላይፊ ሴነላል ዱቢ ዋና ሰውን ቤክ ወልላቄ ታሻ ፊተ ሙሳ ጎዴቱማ ደማ ከረ ላይፊራ እኒኑ ጀቹ ነው ብራቲ ማሊፍ ሙደመኒ ጅራን ዋሄዱ ታኒ ጅራን አከታ እንደበን ወራነ ደበን ወራኑማን ኢሳን ጆሌ ጥጥቅሾ ጆሌ ፊዴ እንቁፍኔ ጆሌ ጥጥቅሾ በር ጆሌ ጥጥቅሾ ውጩ ወራና ውፈቴቱማ ጃን ጆሌን ውጩ ወራና ውፈቴቱማ ቴሲ ጃን ወኒኒ ዱፍቲ ወቦንቲ ያኒ ዱፍቲ ጃን ወቦን ዱፍቴቱማ akkalma rasaasarra qabdi joolleen wal dhungato jiran akka tattaanii joolleen lameen akkalma joollee xixiqqoodhaan ganaaf joolleen laayif irra jiranii ganaa bar waan biyyaatiif
وان تكا ودن بيقني جولي ولي قبمتي تيسي وچuma isaan waan uffatanii fi qawwee firraa qabanu irraanfatanii jiran jooleen sammuu ምንድነው የለበስኩት ጃኒቱማ lafarraa ol kaanii akkas jaarmaroon joollee tana fuudheetuma kaaye joollee ganaa xixiqqishoo tana jechuudha isaan joollee yoo bara akkatti xiffiidhaan gootee dhooyte lafa kufanii wara ni moona jara kana ni moona jaani joollee xixiqqishoo wali guuranii ilmoo hiyyeessaa haati ጊዜ mana qaraatitti ergite ganama ጊዜ injuru mucaan isa karaa waraanaa kutee jira joollee namaatis dirqamaadhaan guuranii ganda keessa araddaa keessa guuraniiti dirree waraanaa geessaa jiran jechuudha ilmaan namaa ilmaan xixiqqishaa guuruu irratti ilmaan xixiqqaa maal irraa guurta maaliif sulxaanuun laqqalamna attorjum maaliif dhiistee hin buune bartanaa jee maaliif dhiistee waan itti jirtu kana maaliif ati aangoo tanarratti akka bololta maaliif aangoo tana gadhiisuu diddaati aangoo tana lafuma keessee maaliif gad hin buune namni beeku biyya haa jaaru namni beeku biyya tana haa bulchu maaliif aangoo tana keessee firraa gad hin keenye ansilaastee akkana mataan shuusuru aangoo tana lafa kaanituma deemuudha maaliif dhibbamtanii tarraa jeestanii dhibbamtaniiti waan gootan dhabdanii jachiin gaa'is karaa isin lixuun dhabdee akka ta'an dhabamar maal taanaa mee akkam taanaa asiin jaarmaroo nu dhufu jira asiin kuno waraana juuntaatii fi waraanni abaa'oo waltee mee suma abbaa keenyaa seen hayyee ummata kana akkamitti uusisiisna ummatuma kana akkam maaluma goona maaliif arra guyyaa guutuu waan walta'iinsa Tigraay fi walta'iinsa waraana abaa'oo kana jidduudha dubbiin Facebook irra deemaa jiru akkami waan kana jijjiirsiisna akkami kaayyoo isaan deemaa jiran kana irraanfachiisnaa fi lab godhamu nama sa'a sadii dura online irra jiru jechuudha bilsiginnaan sodaatanii jirtan aswiir sodaatanii jirtan hedduu sodaatanii jirtan hedduu ficcaan ifirra gadhiistanii jirtan maali boo namni akkatti sodaatu maali namni akkanatti ficcaan ifirra bar godhu kun nama akkana kana amma jaarmaroo dhugaa lola nama akkana nama sa'a sadii dura online irra jiru nama ajjeesitu jaarmaroo hojii lola nama akkana moo aboo rabbii jaatiti addunyaanu namni nu isin addunyaan guututti isin ajaa'ibde aanguma tana gadhiisaati firraa gabbu'a aanguma tana firraa gadhiisaati gabbu'a biyya bulchuu hin dandeessan duraanuu isinitti himne agarummaa astadaadar atchulu ቤትኝ አቅምም የላችሁም አልተማራችሁም ጭንቅላት የላችሁም ሰው ጭንቅላት ሲኖረው ሲማር ነው ሀገሩን የሚመራው መምራት አትችሉም ውረዱ በቃ እኔ የምላችሁ ይሄንን ብቻ ነው ካናንስ ኒንጃ ጊዜዳን ኦሶ ጦርነትን ወንኩን ኤገለሜ ጅራ ያስለን ማል ኤገለም ሙዴማጃ ወንኩን ኦሶ አመ ፊንፊኔ ሰናን ኢስንራዱ መቴ ጅርት አማ ከና አቡካቶ ጆዋር ማመን ካና ጀስተኒፍ አጀንዳ ተቆፋ አጀንዳ ጅሩፍ ለመፋ ዋን ዴማ ጅሩ ቃብሲሱፍ ሰደፋ ሶዳይ ሲንገርሲስ ይ ሶዳተን በቃ ወኒ ኡመኒ ኦሮሞ ፍራቱ ቀቡ በልጽግናን ያዶ ኸይሳ ከገልቴ ዱራኑኒ በይና ገሩ አመር ይፈቴ ጅርቲ በቃ ደደኑቲ እንደን ዴኙ ሪፋታን ሄዱ ሪፋታን አከልመት ሀበርፋታ ነማ ጄሱሞ ነማ ሰዲ ድሮ ኦንላይን ረጅሩ አጄሱን በጣም ፈራችሁ ሄዱ ሶዳተን ሄዱ ሱብሃንአላህ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ረቢን ጀቺፍ ሰሚኡ ሜስናገሩ አስታግፊሩላህ አንተ ካነ ማከና አዱኛ ከነረቲ ታሪክ ረቲስቴ መጽሐፍ ረቲስቴ ዜና ረቲስ እንደገኝ ሱብሃንአላህ 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 ሂነገር ያጓኑማ ሀፊ አከናተነ ሂነገር ልቡን ነማ ልቡ ልኩ ይስን ብረታቴቦ ልቡን ኡመተ ኦሮሞ ወኒና አርሱ አከ ልቡ ልኩ ትላልታ ልቡ ልኩ ነመሳ አሰዲ ድሮ ላይነ ረጅሩ ገላፈቱን አከ ልቡ ልኩ ትዋላልተኒፍ ገሩ አከነት አከ ዲቴቲ ነፍቱንማ በሪቲ ቤቴ በሪኒስ ፈጎሚቲ አሙማ በሪን ጉያ ሰዲ ድሮ እንጂፈኖ ገርሲስና ጉያ ለማ ድሮ እንጂፈኖ ገርሲስና ጉያ ተከ ድሮ እንጂፈኖ ገርሲስና አከሲ ዴምነ ጀቹ አማ ከነቦት በጣም ይገርማል ሰው እንደዚህ ጃርመሮ እንደዚህ ፈስ በፈስ ያረጋቸዋል ሱብሃንአላህ
rifeensa kiyyaa banaa godhe ilaali yaada dhugaa nama beeytanii akkanatti isin rifachiise gisee hunda taarikuma isin dalaydan tun ajaa'iba gisee hundaa'u hayi biltsiginna garuu ni laalta reefka abiyoot kaasaayee xamanja yoo waboon akkana shorreessitee jechuu abiyoot kaasaayee xamanja massaqal allabat massaqal yoo abiyoot abbichummaan isin abbichuu jettanii feesbuuk kanarratti ganamaa fi galgala walaa jirtan kun yoo reefkii isaa akkanatti gadoola yoo sharri ni laaltan injifannoo waboo laal harki harkaan deebisa harki harka deebisa kan biraati miti ta'arra galgalaa boru ganama ta'arra gootan boru fulaa keessan duratti harkattan ana akkanaan jedhu garuu boru inshaallah ulaa keessan duratti eenyu akkanaa isiniin jennu nuti ulaa keessan dura waboon isinii keessi walitti hiitee madaabaraan isiniif keessi jechuudha. Akka duraanii karaa nagiyaa karaa maarreen jiru fuuluma dura isiniif keenya walitti isinii hiinee jechuudha. Akka biltsiginnaan uummata Oromoo goote uummanni Oromoo garuu bayyanatuu qaba. Karaa hundaanuu bayyanatuu qaba uummanni Oromoo walirra ciciisuu hin qabu. Waboodhaaf karaa banaa lafas xaxxaragaa horii lafa xareedan warqooree lafarra jirtus lafaa kaasa. Injifannoon tan baranaati. Barananii injifannaa inshaallah. Ilmaan Oromoo kana booda ajjechaan uummata Oromoo irraa ni dhaabbata. Bilisummaa wal agarra kana booda Jawaar Mohaammed guyyaan abiyoot kaasaayee xamanjan gisee hunda Jawaar baasi. Taayi Jawaar baasi. Gisee dhibbaa oliin feesbuuk kanarratti akka kanama biraa dhiisame. Kanin tiyyaa qofaa'u Jawaar kana baasi. Ta'u wanta sa'uyyee. Ara ta'u gisee meeqan jee. Ta'u sa'uyyee. Ta'u yishaalal awxa. Ta'u gisee meeqan ta'u jeen. Amma dubbiin ta'uu bira dabartee taqawweetiin isiniin jee. Dubbiin amma ta'u abiyoot. Ta'u shimallis. Ta'u kaasaayee. Ta'u xamanja wanni jaamuu miti amma kana booda. Kana booda rasaasaa walitti deemna. Ga'aa isinii galee wal bira tarreessa shummoo. Wal bira tarreessa shummoo akkasi karaa nuti beenu jechuudha. Karaa san qofa qabna amma. Karaa san qofa uummanni Oromoo karaa hundaan jabaatu qaba. Waraana isaa jabeeffatuu qaba. Humna ta'uu qabaaf waraana kanaaf. Humna ta'uu qabaaf ajjechaan arrallee isinirraan dhaabban. Arrallee kalees dheengatas takka ajjechaan dhaabbatu hin jirtu. Humna ta'uu qabdaniif bira dhaabbachuu qabdaniif karaa hundaanu jechuudha. Boru duutii mana namaa hunda seenaa jirti. Maaliif mootummaan kufuu deemu? Mootummaan kufee. Mootummaan cabee waa balleessu malee hin deemu waan ta'eef. Maaliif waa hatee cabsee balleessee deemu mootummaan cabe. Maaliif abiyoot kaasaayee xamanja ilaa sa'aatii reefuun tanaa cabiinsa isaa ifitti namanne abbichuun keessan. Kufaatii isaa ifitti namanne. Garuu amma ifitti amane. Amma karaa Finfinnee siquu jiranii waboon dhagee. Shaneen karaa Finfinnee jala siquu jirti. Oromoon siqaa deemu jirti jennaan rifatee waan godhamne kana taarika amma hojjete kana hojjete jechuudha biyyi. Seenu jiranii